شكري ربي قداتي خديت نوبني موتي بجي سميني أيوب أبو بردو برسيبتو إلماني ربي قداتي خدين كان نوبني دين دين داوليتي وإنه ما فني ربي خنا عجائباتي إساسي بطلت جرون دنيا فاغراتي يا أبا غونتين كن إلمان مغنكاتي مالي من برسي فني برنوتا أمنتيتي يودين نبرسي إبادة جواجاتي ربي الرابط آمنتا تاجه يا بروتي ربي الرابط آمنتا تاجه يا بروتي يا ilmanko isinin bersifada cara karar erkanne baranga bajolleda adara ya ilmanko barati ujjadada rabbi sina tasiso qandalu anbiyada rabbi sina tasiso السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله يا ربنا لافزي حدا سينا ويسني مجد جادا إن شاء الله واي أرمو كان والقصيدة يا ربنا لافزي سينا سنة كان جت جارساب جارتي تجرا دران درسا مجا بولي يلا مان تجرا بولي يلا مان كان كيسا garuu araba isin agarru seenaan tuni akkana jechaadha. Eegasi mucaan kun abbaan isaa diqqeena irraa du'ee abbeeraan isaa guddise. Abbaan mucaa kanaa qabeenya qabaataa ture. Asirra maal hubachuu qabdan? Seenaan isin himkuun namni yoo walii galee aadaa bakka guddaan gaya. Yoo walii galuu dide abbummaa manaatii fi haati manaa yoo mana keessaa ka waliin galle taate abadan jireenyi isaanii fooyyamuu hin dandeettu. Odoo qabaatanii qabeenya iyyuu jalaa diigamuuf deemaa jecha. Kanaafuu isin Oromoon odoo tokko taane yaada nama tokkorra lama wayyaadha. Odoo tokko taane yaada bakka guddaa geennaa jecha jedhu asirraa hubattanii. Kanaaf isin himaara. Yeroo makamuu wanti seenaan kun waliigaltee abbaa manaatii fi haadha manaallee akka isaan waliigalan yoo waliigalanoo eessa akka gahuu danda'ani. Seenaan tun dheertuudha yookaan dhumachuu dandeessi yookaan immoo inshaalla sagantaa biraati yoo ittiin uffuu fi faatamaa seenaan tun nutti tole jettanii koomentii jala naa barreessitanii irraa waa hubannaa irraa waa barannaa boruuf nu fayyaddi yoo kanaan jettan taate itti isinii fufa jechaadha. Seenaan dheertuudha waan ta'eef haga rabbinaa laafisee amma hin dubbadhaa jechaadha. Akkasiin koomentii jala naa barreessitanitti isinii itti fufaa jechaadha. Amma abbaan irraa du'ee yeroo kana mucaa kana abbeeraan isaa guddise. Abbeera isaa guddise garuu kun biyya Arabaa keessatti wanta ta'e biyya keenya illee akka jiru yeroo ammaa kanaan hoo maalitti akka jirru fulaallee yoo jennu baay'ee dhugaa rabbi waluma fakkaata seenaan kanaan. Eegasii jechaadha. Amma ilmi mucaan kun guddate haga guddate kanallee hin beeku jecha akka abbaan isaa duraan suuqii guddaa qabachaadha. Suuqii beekamaa qaba. Biyya san keessaa suuqii guddaa qaba. Nama beekamaa ture jecha abbaan isaa sun. Eegasii abbaan isaa du'ee mucaa kana warri kun hin sheela. Akka ammoo suuqiin kun maqaa isaatiin jiru abbaan maqaa isaatiin barreesse. Eegasii yaadannoo gaggaarii abbaan isaa kun nama gaarii nama kabaju nama hin tuffanne ture jechaadha. Abbaani yeroo isa barsiisu warra diqqaa maal akka isaan jedhaa ture abbaan kun seenaa mucaa kanaa barreessetu jira daftara irratti. Gaafa kaanii mucaan kun hin guddate suuqii kanaa kama abbeeraa ofii kana se'a. Waliin dalagaa yeroo dalagan kana maal godha beektanii abbeeraa isaa kun akkuma maguloo amma qabeenya keenya irratti raasaa dhufee kabiraa gannu qabaameti akkas godhe jechaadha. Abbeera isaa kun mucaa kana gadi qaba jechaadha. Akka seenaa abbaa ofii kanallee hin beekne wanta abbaan isaa barreesseef kanallee hin beekne daftara kaan hin guban kaan hin dhossan jechaadha. Gaafa kaanii intala wayii haati ammumattiin muuziqaa baafti kadhatteef mucatti qaruute takka garuu maatiin mucayyoo sanii harka qalleeyyii turanii
mucattii tana muuziqaa irratti baay'ee cimtuu namatti nama dalagatu nama wajii hin tuffanne jechaadha. Caamaa fa'a gurgurtii bakka nama wajii hin tuffanne jechaadha. Haadha mucaa kana intaltanii obboleessa isaatuun ufii qabeenyi jarri harkaa qabdu kun manni jarri keessa galtu kun hin beektu malee mana ani haadha mucaa kanaati jechaadha. Qabeenyi kun abbaa obboleessa namicha kanaa ka du'e kanaati jecha. Garuu kana jarri hin beektu, haatillee hin beektu, ilmillee hin beeku. Garuu obboleessi abbaa ka biraattu jira, bakka biraa jira, bakka fagoo jira ni beeka jechaadha. Akka qabeenyi kuni ka amma obboleessa isaa ka du'e san ta'e. Garuu yoo isa argan jechaadha inni waa hiccitii kana beekuuf maal godhanii akka inni hiccitii kana ilma ani mucaa obboleessuu fi kanatti hin himnee fi hin shelanii ani taa'amma jaarsirraa du'e tanallee hin shelanii mucaa kanallee hin shelanii wantoota isaan barbaadan yeroo sanitti hin kennaniif jechaadha. Gaafa kaanii mucattii tana itti kadhatte haati. Mucattiin tun akka qaruutee taate arganii jennaanii booda mootuu hiccitii keenya kana bartee qabeenya kana nu harkaa baafti jedhanii jechaadha. Jaartii mucaa kana akka ani soddaatiin isaa tun haati mucaa kanaa kan mucattii tana ishii jibbitu bakka walii hin galleen godhan jechaadha. Isin galee bakka haati tana intala hiyyeessaa tuni booda qabeenya isin harkaa fudhachuuf akkana ta'aartii ijaan kenninii fi maaliin ta'iniif jetteetiin gorsiti jechaadha. Taa'amma obboleessaa tun jechaadha. Akkasii bakka mucattii tana ijaan kennituu fi waan argite dalasiisii tun qaraa ani maatii haati mucattii tana mana shaayii irra dee'anii mana shaayii deemtee shaayii fa'a gurgurtii mana namaa ani yorraa ani nyaata fa'a gooti jechaadha. Kulu haati isiitu walii gad deemtee akkanatti suuqii garagaraa irra deemtee hojjetti tana atillee waanuma argite hojjechiisii tun silaata ilma keenyaa maltuu iyyuu miti jedhaniin jechaadha. Gaafa kaanii isiin tunillee akkasuma goote mucattii tana baay'ee miidhaa turte. Garuu mucattiin qaaruutee takka jechaadha. Akkasumattuu miidhamaa ka bultii ufii akkasumatti itti fuftee jechaadha. Gaafa kaanii oduma akkas taanii mucattiin tuni bakka wayii hidhattee jechaadha. Bakka wayii hidhattee daftara amma onnaa kana argite. Daftara abbaan mucaa kanaa barreesse argitee eegesiillee hiccitii kana baruu qabaa. Ani ishii wanti aarte yeroo nyaata fiddiif jecha suuqii kana keessatti mucaa kana yeroo argitu hundayyuu mucaa kana ka'anii akka sarratanyaatiitti ani nama alaa fidaniitti dalasiisan jechaadha. Isaan kana maaliif akkana isaa kana qaqqabanii hiccitii mucaa kanaa baruu qabaa. Abbaan isaa kun nama akkamiitii ka jettu mucayyoon tun oduma haati isaa akkana gootu inni garuu hin jaalata jechaadha. Baruu qabaa jette. Gaafa kaanii soxxee wanta garagaraa nama isaatti abbaa isaatti dhiyaatu wal baruu jammarte. Gaafa kaan suutaan hiccitii kana barte. Achii hiccitii kana barte daftara kana argite. Gaafa isiin daftara kana argitu jaartiin abbiraa isaa maal goote daftara kana mucattii tana harkaa fuudhuu qaba. Akkisii itti of hin naqqaasifte ilaala. Ani mucattiin tuni booda hiccitii kana nu bartee nu dhiiftu mucayyoo akka qaruutee beekaniira waan ta'eefi nun dhiiftu warii galanii jenna ummanni kun nun dhiisanii akka jarri waliin galle godhuu qabnallee daftara kanallee akka isiin mucaa kanatti hin kennine akka waan abbaan barreesseef hin beekne godhuu qabnadhanii mala wayii malatan jechaadha. Jarana asirra wanti baruu qabdan dubbiin dharaatuni awwala kanaaf waliin namaaf galti jechaadha. Baay'ee ulfaatanii wanta dharaa kana baruu fi baay'ee wanta dharaa kana ani fashaleessuun dikkooni sa'aatii hedduu sitti fudhataa jechaadha. Kanaaf obsa nu barbaachisaas keessatti gaafa kaan mucayyoon tuni obsitee akkasuma itti fuftee oduma akkasii warri cinqu oduma akkasii warri dararu ani wanta akka isaa kana wayiif sarratanyaa godhanii jiraachisanii hiccitii uummata kana duuba baruu qabaa jettee mayattiin tuni gaafa kaan akkasuma oduma itti fufte oduma akkasitti gootu ani daftara kana isii kalaasiisa kennuuf taatu sirii maal godhuu fidan mucaa kana mana keessatti jechaadha. Mucaan kun akka suuqiillee hin deemne booda kaa mucattiin tu hiccitii isaa biraarte waan taateef manatti akka sarratanyaatiin nu haa waratu jedhanii ilaala. Booda ammoo ilaalamee jarana wanti dhugaa kun waan inni argachuun xiqqoo waa ulfaatuuf booda ammoo mucaan kun ammoo jara moo of deemachaa jarri ammoo akka
isa goote kana godhu jechaadha. Nama gaariidha mucaan dhugaa rabbi. Booda immoo haati isaan bayaa akkaataa haati isaatti ba'uun inshaallaa sagantaa lammaffaa irratti isiniif himaa seenaa ajaa'ibaati. Seenaa hedduu namatti toltu. Adaa namni yoo dhuma irratti haati mucaa illee mucattii kana walii galti jechaadha. Ayo,